dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa waggaa inni dhaabbata amantii akkuma maqaa isaatiittu dhaabbata amantii irratti bu'uureffamee ijaaramee jirudha. Dhaabbanni kun ijaaramni isaa immoo sadarkaa biyyaatitti. Sochiin isaa haga namni qajeelfamaa fi heera amantii dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa kana amanee fudhate jirutti babal'achuu danda'a. Biyya kanaan hin daangeffamu Afrikaa keessas biyya alaatis bakka waaqeffatan jiru marattuu carraa babal'achuu ni qaba. Hayyama haala biyya alaatitti diriirfatee hojjechuuf illee ni qaba jechuufi. Kanaaf dhaabbanni kun bara 2005 haga 27 hayyama qaama federaalaa mootummaa biyya kana bulchuurraa akkuma amantii kamiitittuu akkuma amantii biyya keenya keessatti amantii ortodoksii amantii islaamaa tarree isaaniitti galmaa'ee amma waggaa jaafitee waggaa torbaffaa keessa jira jechuudha dhaabbanni kun. Kutii isaa kana keessatti galma 364 2012 amajjii yaa'ii waliigalaati irratti galma 364 jira jechuudha. Baay'inni galmoota dhaabbanni kun amma horatee harkaa qabu. Kana jechuun maali? Galma jechuun bakka tokkotti bakka miseensi walitti qabamee hayyama galmaa qabaatee barnoonni itti kennamee bakka caaya namoonni keenya kun immoo hordoftoonni amantii keenyaa itti walitti qabamanii barnoonni itti kennamu jechuudha galma ugaana jedhu. Kanaaf galmoota akkasiisan galma 364 horatee qaba dhaabbanni kun. Kaayyoon dhaabbata kanaa maali yookaan jennee uummata Oromoo amantii isaa dhabee dhugaa isaa dhabee jireenya isaa biyya isaati irratti qe'ee abbaa isaati irratti waan silaa namni qe'ee abbaa ofiitti irratti argachuu qabu bakka tokkotti gurmeessuudhaan ijaaruudhaan dhugaa isaanii barsiisuu amantii waaqeffannaa isaanii duudhaa isaanii san barsiisuu waan silaa uummanni Oromoo qabu san barsiisanii waan qabu san irratti deebi'ee abbaa ta'uu akka danda'u ajajuu akka danda'u ittiin of jiraachisuu akka danda'u dugda ofiitiin dhaabbatee akkuma hawaasa tokkootitti akka hawaasi tokko uumaa waaqaa ta'ee dhiibbaa tokko malee cunqursaa tokko malee walummaadhaan bilisummaadhaan waan ofiitti fayyadamee akka nama tokkootitti jiraachuu akka danda'u dhaabbata dandeessisuu jecha dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa waggaa. Kanaaf nama hunda dura bu'uurri amantii waan ta'eef addunyaa kana gubbaatti akkuma bu'uurri keenya dura barsiisaa turan ibsanitti bu'uurri waa hundaatu amantii. Jireenyi saba tokkooti illee amantii keessa madda. Kanan gamana naaf jedhanii abbaa waltajjiidhaa egaa barnoota warra abbaa Oromoo eebbi waan gaarii dalagamurraa hawaasni jaalalaan wal gammachiisu keessatti walumaaf gammachuudhaa jechuun gammachuudha jechuun ni dandeessa. Walitti gammaduun matuma isaatiittu eebbaa jechuudha. Faallaa isaa immoo walitti gadduun yoo jiraate abaarsa ta'aa jechuudha. Eebbi hoo maali? Wantoota reefu egaa sagantaan alagaa irraa nu balleessite kan amma dhimma nyaatatii wal qabee reefu abbaan galaanaa waan umurii nama dheeressu jeessan keessa nyaata qofa osoo hin ta'in akka saayinsii warra abbaa Oromootitti wanni umurii nama dheeressu tokko eebbaa jechuudha. Eebba qabaatu eebba haadha abbaarraa dhaloota hawaasummaa waliin jiraatan hundarraa'uu qaama hawaasaa hundarraa'uu namtichi eebba qabu umriin isaa dheertuudha jechuudha. Faallaa isaa immoo namtichi haadha abbaarraa abaarame kan qaama hawaasaa bal'aa keessa jiraatu hin jaalatamne irraa gaddamu umriin isaa gabaabduudha jechuudha. Kanaaf kun sarara silaa uummanni Oromoo gaafa barnoota isaa sagantaa mataa isaa qabu ittiin wal tiksu waan ta'eef barnoota wal tiksa waan ta'eef uummanni kun barnootaan jireenya isaa gaggeessa waan ta'eef uummata beekumsatti amanu uummanni Oromoo yeroo baay'ee yeroo har'aa kana wallaalaan duddumee jedhanii dubbatan wallaalaan durunnumne beekaa dambe malee uummanni keenya warra uummanni Oromoo uummanni nuti irraa uumamne uummanni nuti irraa dhalannee as geenyee qaccee isaanii taanee har'a sagantaa isaanii lafaa kaafne uummanni keenya dursuun uummata beekumsaan sagantaa isaanii gaggeessaa turanii jechuudha. Warra wallaalan yookiin baabuyyeedhaan jireenya ni taajanii tiraayin daliigalii jaanii sanii yoo jiraatanii jiraata jiraachuu baatanii qabamte jaanii akkasitti otoo hin ta'in waan jiruu isaanii fooyyeessu
waa hunda beekumsaan masakamanii warra sagantaa isaanii gaggeessu waan turaniif banni Oromoo abaarsa fi eebbaleen sagantaa isaanii keessaa waan qabuuf waan eebbiti namaa gootu waan abaarsi nama gootu warra adda baasee beeku ture jechuudha beekumsa isaanii keessatti.